Ayyee ulfaadha warri waamicha keenya kabajanii asitti argamtan hanga danda'amaa ta'etti yaadota akka waliigalaatti waan itti jirruu fi sagantaa isa dilbataa kanarratti awaardii yookiin badhaasa gaaddisaa ogbarruu gaaddisaa kan jedhu kana wal qabatee jiru isinii ibsuu fi asitti si waammanne. Waldaan barreessitoota Oromiyaa bu'uureffama isaarraa jalqabee egeree ogbarruu Oromoo keessatti sadarkaa barbaadamu hojiiwwan gurguddoo gama ogbarruu Oromoo seenaa aadaa akkasumas duudhaa Oromoo irratti barreessitoota hojiiwwan akkasii irratti xiyyeeffatanii hojjetan jajjabeessuudhaan hojiiwwan isaanii immoo uummata bira akka qaqqabu taasisuu irratti xiyyeeffatee waggoota 10 oliif bu'uureffamee waggoota 10 oliif hojii barreessitoota jajjabeessuu kana hojjechaatii jira. Amma immoo kallattii xiyyeeffannaan inni irra jiru hojii ogbarruu barreessitoota jajjabeessuu kanarratti keessumaa kallattii gama ogbarruu Oromoo kana gama awaardiitiin waa ol butuutiin yookaan immoo awaardii ogbarruu saba tokkoo keessatti gaggeessuun gaheen isaa guddaa waan ta'eef gama awaardiitiin yookiin badhaasaatiin hojiiwwan gurguddoon hojjetamuu danda'anii hamlee barreessitootaa keessatti wantoota hedduu dabaluu danda'a. Hojiiwwan barreessitootaas sabicha biraan uummata biraan bal'inaan gahuu danda'a gurra ta'uu danda'a jedhamee waan yaadameef waggaa tokko dura akkuma quba qabaattan badhaasni ogbarruu gaaddisaa kun jalqabeetiin jira. Inni kun marsaa lammataati jechuudha. Akkuma beekamu inni bara darbe yeroo jalqabaatii fi akkuma biyyaattis haa ta'u wanti kun jalqabamuunsaa akka waldaa barreessitoota Oromiyaatti dorgommii osoo hin ta'in walumaa galatti beeksisa awaardiin gama ogbarruu Oromootiin jalqabeera ergaa jedhu kan irratti xiyyeeffatee kan uummatatti ifoomsedha. Isa kana immoo barana haala ho'aa ta'ee fi haala adda ta'een sadarkaa mataasaa eeggateen hojiiwwan kallattii adda addaatiin gama gulaallii kitaabota yookiin immoo seccaatii kitaabotaa kanaan wal qabatee dhaabbilee barnoota olaanoo irratti barsiisota yookaan hayyoota hojii ogbarruu irratti bobba'anii hojjechaa jiran of keessatti hammatee hanga danda'amaa ta'etti sadarkaa olaanaadhaan hojiin kun marsaa lammataatiif badhaasni ogbarruu gaaddisaa kun akka fiixa ba'uuf irratti hojjetamaa jira. Kanaafis kaayyoon bu'uureffama isaati irratti xiyyeeffatee too galma gahuudhaa fi karaa irra jiru kun gama kanaan haala ho'aa ta'een hojjetamaa akka jiruu fi sagantaa dilbata onkololeessa 18 yookaan oktoobarii 29 gaggeeffamu kana irratti hawaasni bal'aan akka argamuu fi hayyoonni garaagaraas kallattii danda'ameen sagantaa kanarratti akka argaman gochuu irratti sirriitti hojjechaa jira jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti xiyyeeffannaan badhaasa kanaa beekamaadha. Akka biyyaattis badhaasni akkasii ogbarruu irratti kennamu hin jiru. Badhaasa dhaabbilee garaagaraatiin yookiin immoo namoota garaagaraatiin hojiiwwan garaagaraatiin irratti kennamaa jiruun alaa gama ogbarruu kanaan badhaasni kennamu waan hagas mara jiru jedheetis yaadu kun kan jalqabaati kan waldaan barreessitoota Oromiyaa jalqabe kun. Kanaaf xiyyeeffannaan isaa baay'ee waanuma ifa ta'eedha. Barreessitoota hanga danda'amaa ta'etti hamlee isaanii jajjabeessuudhaan hojii gara fuulduraatti kana caalu qabatanii too
dhiyaachuu akka danda'an isaan ga'oomsa jenneeti abdanna. Gama biraatiin immoo hojiiwwan barreessitoota ummata bira hin gahin gama kanaan akkaataa sadarkaa isaa eegameen hayyoonni ogbarruu Oromoo irratti xiyyeeffatanii hojjechaa jiran barsiisaa kan jiran ilaalanii hojiin kun gahumsa akkanaa qaba jedhanii gara ummataatti akka ba'uuf gama kanaan waldaa barreessitoota Oromiyaa wajjiniin ta'anii hojjechaa turuun isaanii gara fuulduraatillee akeeka akkasii kana yookaan adeemsi akkasii kun akka baratamu taasisuu irra darbee hojii fakkeenya ta'u ummata biraan ga'uudha irratti xiyyeeffate wanti hojjetamaa jiru jechuudha. Kanaaf hanga danda'amaa ta'etti wantoonni hanga ammaa hojjetamaatii jiran haala boonsaadhaan kallattii adda addaatiin sirriitti hojjetamaatii jira. Egaa haala gaariidhaan milkoofna jennee abdanna jechuudha. Badhaasa ogbarruu gaaddisaa kana addummaan isaa badhaasa isa bara darbeetirra tokko inni bara darbee akka sagantaa san ummatatti ifoomsuutti kan jalqabeedha. Sagantaa san keessatti kitaabonni dorgomsiifaman hin jiranii. Garuu badhaasni ogbarruu gaaddisaa jalqabeera ergaa jedhu qabatee akka ka'eedha akka darbeedha. Baran ammoo hojiiwwan ogbarruu barreessitoota dorgomsiisuudha. Keessumaa asumaan gaaffii kaaste wal keessa deebisuudhaa fi dhugaadha gosoota ogbarruu garaa garaatu jira. Barana garuu akka waldaatti kan irratti xiyyeeffanneeti hojjechaatii jirru yookiin immoo irratti xiyyeeffannee badhaasaa fi dorgomsiisaatii jirru gosoota sadii asoosama dheeraa, asoosama gabaabaa fi walaloo irratti xiyyeeffanneeti kan hojjechaa turre. Kana jechuun immoo gosoonni kan biroos hin jiru ogbarruu keessa haala amma keessa jirru yookiin sadarkaa kanatti wanti nuti gochuu dandeenyu humna keenyaanis hojii kana hojjechuun humna nama barbaachisa. Humna karaa namaa nama barbaachisa. Hayyoota hojiin bal'inaan sirriitti hojjechuu barbaachisa. Jalqabas waan ta'eef sadirraa yoo kaane kan jedhu akka waldaatti akka waldaa barreessitoota Oromiyaatti gosoota sadan kanarratti xiyyeeffannee irratti hojjechaatii turre jechuudha. Kana gochuuf immoo sadarkaa manneen barnoota yookiin sadarkaa manneen barnoota olaanootti yuunivarsiitiiwwan Jimmaa fi yuunivarsiitiin Finfinnee keessumaa muummeewwan afaaniif ogbarruu haala nama gammachiisuun hojii kana jalqabaa kaasanii hanga xumuraatti hojiin kun seecca'amee badhaasaaf akkamiin deemamuu qaba kan jedhu hanga ogummaa isaaniitti hanga ammaatti nu bira dhaabbataniiti irratti hojjetamaa jira jechuudha. Kanaaf baranaa fi gosoota sadan kanarratti kitaabota 25 walitti qabamanii walumaa galatti jechuudha. Kitaabota 25 walitti qabamanii dorgommiif kan dhiyaatanidha. Isa kanarratti hojjetamee gara xumuraatti ga'ee amma dilbata dhufu sadarkaa badhaasaatu gaggeeffamaa jechuudha. Bara darbe adoolessa keessa ture. Adoolessa soddoma naannoo adoolessa gara dhumaatirra ture badhaasni kun kan jalqabame. Hanga danda'amaa ta'etti waldaan kun gaafa awaardii kana jalqabu eessaa yaa ka'u yookaan immoo maalirratti dhaabbate yookiin maquma moggaasa maqaa kanaafillee akkam gochuu qabna kan jedhu yaadota garaagaraa karaa koree boordiitiinis karaa koree hojii raawwachiistuu waldichaatiinis ka'aniin yaadota ka'an hedduu keessaa akkuma adeemsa addunyaanis itti jirtu maqaa namoota hojii ogbarruu keessatti hojii boonsaa hojjetaniitiin waa moggaasuun kun akkuma addunyaattis waan jiruufi karaa biraa immoo ni beektu barreessaa Gameessa Gaaddisaa Birruu yaadachuu fi
maqaan kuni asoosama jalqabaa asoosama afaan oromootiin asoosama jalqabaa nama barreessedha. Asoosama dheeraa jalqabaa nama barreessedha. Kanaaf maqaa isaatiin akka mogga'u ta'eetii jira. Yeroon inni itti ta'e adoolessa gara dhumaatti ta'e bara kana immoo gara jaamma keessa jirru kanatti dhufeetii jira. Dhugaadha. Bara darbe jalqaba waan ta'eefi uummatatti ifoomsuudha waan ta'eef sagantaa kana qabna. Sagantaa kun gara fuulduraatti osoo adda hin citiin waan hojiirratti hojjetamuu qabudha. Ergaa jedhu qaba kan bara darbe. Bara nammoo gaafa hojiitti gallu hojiiwwan kallattii adda addaatiin sadarkaa isaanii eegan hojjechuun dirqama ta'a, hojjetamuus qabu. Kanaaf immoo hayyoota walitti qabachuun dhaabbilee barnootaa olaanoo kanas dubbisuun barbaachisaa ture. Isaan wajjiin haasa'anii hanga danda'amaa ta'etti hojiiwwan hojjetamuu qaban immoo akka fiixaan ba'iinsa isaarratti waloodhaan itti deemamu. Hariiroo gaarii horachuun yookiin waliigaltee irra ga'uun murteessaa ture. Gara biraatiin immoo kitaabonni walitti qabaman maal fakkaata akkamiin dorgomamuu qabu kan jedhu san kitaaba walitti qabachuunis ture. Hojiiwwan akka bara darbee san yeroo barbaadametti milkaa'uu dhiisuu mala. Adoolessa gara dhumaatirra yeroodhaan achirra ta'ee akka badhaasichi yeroon isaa dhaabbataa ta'ee bakka sanitti akka dhaabbatu gochuu akka hin dandeenye nu taasise hojii baay'ina hojiitiin yookiin walirratti daddabalamiinsa hojiitiin kan ka'e jechuudha. Kanaaf hanga danda'amaa ta'etti jala jalaan wantoota durfamuu qaban keessumaa gama kitaabonni kun of eeggannoodhaan ilaalamuu qaban kitaabonni irratti xiyyeeffataman. Sumaan kitaabonni irratti xiyyeeffataman kitaabonni 25 kun kitaaba bara 2014 akka lakkoofsa biyyattiitti jechuudha. Kitaabota kan of eeggannoodhaan gulaalanii yeroo fudhatanii sirriitti ija ogummaatiin ilaalamee wantoonni akkasii kun haala bareedaa ta'een gara xumuraatti ga'uudhaaf yeroo nama barbaachisa waan ta'eef yeroo kanarra ga'e ji'a kanarra akka gaggeeffamu taasifamee jechuudha. Dhugaadha kitaabota akka jalqaba karooraatti akka waldaan barreessitoota Oromiyaa jalqaba karoorsee qabatetti kitaabolee gosoota garaagaraatiin akka badhaasuudha yookiin akka dorgomsiisuudha. Keessumaa kitaabonni xiinsammuullee hin jiru, kitaabonni seenaa hin jiru, iskiriiptiiwwan diraamaa hin jiru. Akkasuma gama barreessitoota walaloo sirbootaatitti illee gama sanitti illee ce'uuf yaade kaayyeffatee ture waldaan kun. Garuu hanguma daangaa gosoota kitaabaa baay'isuutti ceenu bajanni waan kanaan taasifamu yookiin immoo wanti kun ittiin hojjetamuu danda'u hangi isaa dabalaa waan deemuufi baranaaf akka waldaattis humni jiru kitaabota gosoota sadan kanaan dorgomsiisee bara dhufu immoo sadarkaadhaan kitaabota gosoota hafan akkasuma akkuma ka'ee xiinsammuu irratti seenaa irratti akkasumas kan biroo irratti akkamiin itti dabalamuu qaba kan jedhu mari'atee kan itti yeroodhaan itti daddabalaa deemu ta'a. Al takkatti humna nama gaafata waan ta'eef sadan kanarratti xiyyeeffannee irratti hojjennee jechuudha baran. Ogbarruu wantoota kallattii tokkoon yookiin immoo akkuma nu ifetti namoonni dhuunfaa ilaaluu dandeenya namoonni keessumaa namoonni waggoota dura gama ogbarruu kanaan damee sanarraa barannee baanee ta'uu danda'a. Garuu ulaagaan gulaallii kun yookiin seecaatii kun gaafa ba'u waldaan akka waldaatti ulaagaa gamasaa wixinee baafate. Dabalata kun qofti gahaa miti kan jedhuun yuunivarsiitota kana haasofsiisuutti ceena. Gaafa yuunivarsiitota kan haasofsiisutti ceenu hojii addatti kan nuti eegne ole keessumaa gama ulaagaa kana baasuutiin kallattii nuti akka wixineetti kaawwanne caalatti bareechanii hojii keessas waan jiraniif haala nama gammachiisuun ulaagaa ifaa fi
wal xaxaa ta'e isaaniif garuu sirritti wanti kun ittiin ilaalamuu qaba gara fuulduraattis adeemsa kana horachuu qaba kan jedhuun baasanii nuu fidani. Isa kana akka waldaatti akka waldaa barreessitoota Oromiyaatti irratti walii gallee fudhanneeti kaawwannee san booda kitaabota walitti qabanne kana garas geessine. Akkasiin deemamaatii jira. Garuu amma barreessaan akka barreessaatti gama ulaagaa kana baruutiin wanti sun akkasumara waan keessa galamee ulaagaa kana baruu qaba barreessaan jedhamu hin jiru. Garuu akka barnootaatti akka hubannaatti wanti kennamuuf waldaan keessuma gahumsa ogummaa gabbisuu irratti hojiiwwan gara fuulduraatti ammas leenjiiwwan garaagaraa kennaatii jira. Leenjiiwwan gara fuulduraatti itti qabatee gara fuulduraatti barreessitoota kanaaf kennuudhaaf jiru akka karooratti waan qabatee jirudha. Garuu ulaagaa kanaan gulaalame jedhamee wanti waltajjii irratti akkasiin himamu wanti jiru hin jiru. Kun adeemsa isaatis miti. Hanga danda'amaa ta'etti garuu gahumsaa fi qulqullinaan sirritti aange'amee hojiin hojjetamu kamiyyuu kallattii sadarkaa isaa eeggateen kan irratti hojjetame waan ta'eef hojiiwwan kitaabota ogbarruu 25 kanarratti hojjetaman haala ifaaf bilisaa gara fuulduraatti illee wantoonni kun kallattii kana qabachuu danda'uu qaba jedhamee waan yaadamuu qabu sirritti irratti hojjetameera waan ta'eef kana kan jiru isa kana akkasiin hubadhaa.